Duraan dursee nagaa fi araarrii jaalalli waaqayyoo bakka kallattii qixa jirtanitti isiniif baay'atu. Akkasumallee amantiin biraan ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii miseensa chaayinaalee kooti. Nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtan maratti isiniif haa ta'u. Ani obboleettiin keessan nagaadha. Inni nagaa keenya baay'isee gooftaan eebbifamu. Tolee miseensi chaayinaalee kooti laayik sheer gochuu hin dagatina. Akkuma kanallee warri miseensa koo hin ta'in jirtan sabiskiraayib gochuudhaan maatinaaf ta'a. Na jajjabeessaan saniin jedha gooftaan isin haa eebbisu. Egaan guyyaa har'aa kana akka gorsaatti gaafan isin gorsuudhaan nama guddaa yookiis immoo hafuuratti bishaattuu nama beektuu eenyu olii jechuu komiti jechuudha. Ani mucaa xinnoodha. Ani nama ganaa barumsallee barbaaduudha. Nama barachuudhaaf baay'ee dhimma mudha jechuudha. Gooftaan eebbifamu. Kanaaf iyyuu beektu ta'een isin gorsa osoo hin taane hamman beekummoo isin gorsa jechuudha. Hamman isin taajjabin isin gorsa eenyuun ilaallata? Tajaajiltoota ilaallata jechuudha. Tajaajiltoota keessaa immoo eenyuun ilaallata? Warroota faarfatan ilaallata jechuudha. Faarfattoota keenya ilaallata. Siingeroota warra jedhaman jechuudha. Afaan Ingiliffisaa siinger jedha. Oromiffisaa immoo faarfattoota jedha jechuudha. Isaanitti waa himuu dhufe. Dhaamsa xiqqoo tokkoon qaba. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Garuu wal gorfanna rakkoon hin jiru. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Egaa akkasiin faarfannaa miidiyaa garaagaraa irratti faarfachaa jirtan hin beekama. Faarfattoota gaafan jedhu amantii Pirotestaantii qofa ilaallata jechuudha. Amantii Pirotestaantii qofa ilaallata. Warri kan keessan gorfachuu dandeessu. Ani kan kun gorfadhaan Pirotestaantii nama waaqessu keessaa ishee tokkodha jechuudha. Amantii Pheenxee ishee jedhan jechuudha. Gooftaan bara baraan eebbifamu. Innis immoo maalidha yoo jettanii faarfattoonni baay'ee faarfattu. Baay'ee tajaajiltu. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa keessatti kan warra onlaayinii irraa osoo hin taane yeroo baay'ee warri onlaayinii irraa kan isaan waraaban yookiis immoo kan isaan faarfannaa hojjetanii aayidiyoodhaan hojjetachaadha. Sababiin isaayyuu haalli viidiyoodhaan hojjechuu isaaniif waan hin mijanneef jechuudha wanta biyya ormaa jiranii fi warra biyya keessaa warra viidiyoodhaan hojjetu ilaallata gorsi koo kun jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu na dhageessuudhaan yaada. Maqaa koo immoo dirroo YouTube jedhaati warri sabiskiraayib godhin jirtan sabiskiraayib godhaa. Isinan gorsa yeroo jechuudha. Waan ani beekurraan isin gorsa. Wal dhageenya jechuudha ijoollee waaqayyooti waan ta'eef abboomamuun aarsaarra caalaadha. Kanaaf iyyuu gooftaan haa kabajamu. Innis maal jechuun barbaada? Faarfannaa yeroo hojjettan viidiyoodhaan jechuudha. Baay'een keessan wangeela kana qabattanii osoo hin taane dullaa qabattaniiti kan isin faarfannaa gadi lakkiftannuuf gooftaan isin haa eebbisu. Faarfannaa keessan qeequudhaaf osoo hin taane tajaajila keessan jibbeen osoo hin taane garuu waan isin gorsa waan keessa kootti dhagahame keessuma mucaa kanaatti waan dhagahamen isinitti hima. Dullaa yookiis immoo ulee dura lafa keessan warri sirban jechuudha. Baay'ee dullaa baatanii sirbaa turanii argineerra sirbin illeeti cubbuudha. Kanaaf iyyuu isa baattaniiti kan isin amma faarfannaa lakkiftan jechuudha. Miidiyaa muluu irratti ani dhugumadha. Baay'ees keessi koo itti na gammada. Baay'eetti immoo keessi koo na saalfata jechuudha. Maaliifi faarfannaanii akkaataas qaba. Haalattiin faarfannaa jechuun waaqayyoon faarfachuu jechuudha. Hin beektu kana jala murtanii. Waaqayyoon faarfachuu yookiis immoo waaqayyoon ittiin kabajuu jechuudha. Ulfina waaqayyoo ittiin mul'isuu jechuudha. Garuu dullaa baannu kanatti hin gammadaayii waaqayyoo itti eebbifamaayii yoo jenne rakkoodha. Gaafa faarfannaa lakkiftan baay'een keessan ofiillee dhaabbattanii faarfattu yoo ta'e ani hin beeku dhugaadhuma obboloonni yoon balleesse dhiifama naa godhaa dhugaa akkasitti qabantan hin barbaadu. Maal qopheessu yoo jettan warroota suusii daansii qaban natti fakkaati. Suusii daansii gaafa dannasan mudhii qabataniiti kan isaan dannasan.
yookiin aashinii garaagaraa waan akka ispoortii wayii akkaataa akkasitti dhiyeessitu jechuudha. Kun immoo saba eebbisaa faarfannaan kun yoo jettan akka kootti nan eebbisu dhugaan isinitti himaa. Gaafa isin dullaa qabattanii olii gadi fiigdanii faarfattan, gaafa isin warra daansii qaban as baaftanii dannasiiftan, dhugaadha keessi kootti hin gammadu. Waaqayyo inni waaqarra taa'u immoo akkam itti gammadaa laata yoo jedhe dhugaadhaan hin beeku jechuudha. Faarfannaa keessan qeequudhaan miti. Yookiis immoo faarfannaa sirriin faarfattan jechuu miti. Faarfannaan galata waaqayyoof faarfatama. Natti tola faarfannaan akkanitti faarfannaatti eebbifamu maatti hin eebbifamu. Garuu gaafa dullaa sana argu, garuu gaafa ani warra dannasan kana isin bukkeetti argu dhugaadhaan ani eebbisu faarfannaan keessan isinittan himaan. Mee dhuguma obboloonni dubbadhaa kaakoo mintii jira. Isin eebbisaa faarfannaan dullaa baatanii faarfatan. Maali kunooti yoo baattanii faarfattan isa kana qabadhaa faarfadhaa. Namatti tola. Waaqayyo isaan eebbisu jiru warri fakkeenya ta'an. Warra akka Amaanu'eel Gaaddisaa faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaa. Warra akka Salamoon faa jiru. Faarfataa Salamoon. Mucaasa xiqqicha jechuudha. Faarfataa Salamoon Addunyaas jiru. Warroonni fakkeenya gaggaarii ta'an jiru jechuudha. Maqaa keessan kana sana jedhee kaasuu hin danda'u. Mee faarfannaa dhaabadhaa dhumati akkasumatti hungulaala faarfadhaame. Dhugaa waaqayyooti ani warra faarfannaa uffata kwaarii an akka Abiraam tarreeffaa jechuudha. Sanni dheengadda kana lakkiseefaa gooftaan ayyaana isaaf dabalu. Faarfattoonni kan isaan isa duukaa hojjetan wayyaa isaanii lafaan ga'anii dhaabbataniitu faarfatani. Baay'een itti gammade dhugaan siniin jedha dhaggeeffadhee quufuun dadhabe. Dhaggeeffadhee quufuun dadhabe. Dhugaa akkuma kana faarfattoota gisee mataa isaanii kanatti shaffanatanii uffata lafaan ga'anii gisee isaan ayyaana waaqayyoo keessa dhaabbatanii washaq jedhanii faarfatan dhugaa waaqayyooti. Ela dhaggeeffadheen quufan. Faarfannaa eenyuyyuu haa ta'u. Abiraam tarreen intanaa sinii fudhee malee fakkeenya sinii fudhee malee. Kanaaf akkaataa akkasittiin faarfannaa nuuf hojjedhaa. Faarfannaa nu leeyyaasisu. Maaliin dannasu jarri kun nuun jechaa jiru? Hin dannasu moo hin faarfatu nuun jechaa jiru? Maaloo piliis hadaraa keessa nun saalfachiisinaa. Obboloota kun nun saalfachiisinaa. Nun saalfachiisinaa. Faarfadhaa dhaabadhaati mashag godha garaa diinaa gubaatee akkasitti yoo luka ol fudhatan malee yoo dullaa qabatanii akkana godhan malee akka nama faccisu hin ta'u faarfannaan ittiin gammadu waaqayyo. Hin gammada waaqayyo haala ati hojjettu san keessa garaa kee ilaala waaqayyo. Utaaltee homaan gootu. Namni sitti hin eebbifamu. Dhugaadha ittiin eebbifamu. Na dhaggeeffadhaa warra dullaa baattanii faarfannaa gadi lakkiftan. Warri suusii akka daansitti mudhii qabattanii iskishat dhiisaa hin barbaachisu. Dhaabadhaadhuma akkasumatti faarfadhaasi. Itti gammada waaqayyo. Sabni sitti gammada. Maali? Akkaataa qaba toora qaba. Sirbi iddoo sirbaati. Daansiin iddoo daansiiti. Faarfannaan iddoo faarfannaatti iddoo kabajaati. Isa kanaaf kabaja kennuun gaariidha. Isa kanaaf kabaja halaal. Waanuma namni biyyi lafaa kun ol fuudhee gadi fuudheedhuma sheer godhee itti gammadu isinitti hin fakkaatiin. Tasgabbaa dhaabadhaa faarfannaa nuuf lakkisaa. Itti eebbifamnaa itti fayyinaa. Nun saalfachiisinaa. Maali jarri kun hafuura 666 hojjetan nuun jedhaa jiru. Akkas jechaa jiru warroonni amantii bira. Hin utaalinaa. Hin faarfatinaa utaaltanii jechaan jiru. Isinii gala yaadaan. Hafuura keessanitti hin bu'u. Isinii gala jedhee yaada. Maal gochuu qabdu? Utaaltanis maal jettanis of harkaan dhabiinaa isa kana. Bu'uura faarfannaan as keessa jira. Kadhannaan as keessa jira. Lallabni as keessa jira. Walaloon as keessa jira. Wanta addana keessa hin jirre hin jiru. Garuu duuti hin jiru. Namni kana dhaga'u hin du'u. Osoo foon hin du'e illee jireenya bara baraa qaba boru. Ilaan namni kana dhaga'ee hin du'uun siniin jedhaar. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Gooftaan eebbifamu. Obboloota ko. Kanaaf ittan isiniif ufaa qanii biraa gooftaan isinaa eebbisu.